Akkam ooltan ashamaa nageenya rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu. Ramadan Karim kuni qophii qubee generation caayaa kolleejjii kan mana barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa hanga afuriitii fi mana barnootaa kan damee seerlugaa caayaa Oromoo kolleejjiitiin hoogganamu irratti sagantaa keenya sirna baruu fi barsiisuuti. Egaa maarree barattoota jirtu warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun mallattoo keessanii cuqaasa. Akkasumas like, share, comment nuu kenna. Warri duraan gootan hin godhina. Egaa maarree an engineer Gaaddisaadha. Barsiisa Ramadan Alamuddin waa'ee seerluga afaan Oromoo irraa waan isin barsiisu qaba. Egaa barnoota kana yeroo hundumayyuu caayaa kolleejjiin afaan Oromoo Ingiliffaaf barnoota saayikooloojii fi fayyaa diinagdee hunda sirna gadaa dabalateetiin barsiisuu itti fufeetiin jira. Isinoo dhaloonni jijjiiramee barnootaan galma barbaadu gahuu ni danda'a. Gama barnoota kiyyatti isin dabarsa. Ramadaa wajjin erga turtanii booda sirna heera qubeewwan afaan Oromootii fi mandheewwan qubee afaan Oromoo kan itti deebinu ta'a. Qophii keenyatti aanutti ammoo xeensagaa fi birsaga Ramadaan isiniif dhiyeessa. Egaa gama Ramadaanitti isin deebiseeti jira. Turtii gaarii isaa wajjin jedha. Jijjiirama iddoo akka irraa fiddan abdii qaba. Jalqaba irratti barumsa keenya kana otoon jalqabeen dura afaan maal akka ta'e, seerri afaanii maali, isa jalaa xeensaga, dhamsagaa fi birsaga akka jiru wajjin kan ilaallu ta'a. Achi jalaa amma afaan maali? Afaan meeshaa ilmi namaa ittiin walii galuudha. Afaan qaama afaanii yookaan harkaan fayyadamuun dubbachuun mallattoo karaa ittiin wal qunnamanidha. Namni tokko jaalalaa fi jibba, gaddaa fi gammachuu, beekumsaa fi wallaala, gaaffii fi deebii, ilaalchaa fi yaada isaa namoota birootiif ibsuuf afaan ni gargaara yookaan afaaniin tajaajilama. Amaloota afaanii. Amalooti afaanii hunduu waliin qaban kan armaan gadii haa ilaallu. Afaan kamiyyuu amaloota armaan gadii qabaachuu danda'a. Afaan beekumsaan yookaan barumsaan argama. Afaan maatiidhaan ni dhaalama. Afaan seera mataa isaa ni qaba. Afaan kamiyyuu guutuudha. Afaan ni dhalata, ni du'a, ni liqeeffatama. Afaan mallattoodha. Afaan qabatamaa miti. Afaan hunduu walqixa ergaa isaa ibsuu danda'a. Faayidaa afaanii. Faayidaan afaanii yaada wal jijjiiruu, waliigalteef, gaaffii gaafachuuf, waliin falmuuf, yaada waliigaluuf, deebii argachuuf. Kun sirriitti isinii galee jira? Seerlugaan maali? Seera lugaa jechi jedhu jechoota lama irraa kan ijaarame ta'ee seeraa fi luga yookaan seera afaanii jechuudha. Lugaan mala ilma namaa jiruu hawaasaa keessatti yaada, fedhii fi hamilee isaa ittiin waliif ibsu waan ta'eef meeshaa wal qunnamtiiti. Malli kun karaa gurguddaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan dubbiidha. Sagaleen garaagaraa sirnaan walitti qindeessuudhaan yaadaaf fedhii isaanii. Warreen sagantaa afaan Oromoo mana barumsaa caayaa sadarkaa tokkoffaa jalatti argamtan qubee afaan Oromoo kan waliin ilaallu ta'a. Qubeen afaan Oromoo A, Ba, Ca, Da, E,
Fa, Ga, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo. A, E, I, O, U. Kan itti aanu qubee dachaa. Cha, Dha, Nya, Sha, Pha, Tsa, Zha. Egaa barsiisaa Ramadaan haa galatoomuu. Ilmaan ayyaa akkuma foddaa keenya iskiriinatti argitan qubeewwan dachaa kunneen cha, dha, nya, sha, pha, tsa, zha jedhaman kana yommuu ta'u yeroo garaa garatti wanti hubachiisuun barbaachisu yeroo baay'ee namoonni zha jedhanii yeroo barreessan gulantaa qubee barumsa kutaa lammaffaa keessatti zaa fi yaa waliin barreessu garuu akka seera ingiliffaatti ammoo zaa fi haatu waliin barraaha zha jedhameetu waamama jechuudha. Kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan kuni qophii keenya gulantaa seerluga afaan Oromoo damee kutaa tokkoffaa fi lammaffaa afaanii fi gulantaalee afaanii akkasumas ammoo boca qubeewwan afaan Oromoo dubbifama dubbachiiftuu akkasumas qubeewwan cimdiitii hamma ammatti waa hedduu akka nurraa barachaa jirtan abdii qaba isiniin jedha. Sagantaa itti aanu keessatti qabiyyewwan birsagaa akka caayaa kolleejiitti isiniif dhiyeessuudhaaf yaalla. Maarreegaa turtiin keessan yeroo kamiyyuu Dr. Ali Birraa fi barsiisaa Dirribaan kunooti. Itti Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Kanatti aansee gaafiiwwan shaakalaaf tahantu dhiyaata. Shaakaluudhaaf waan irratti barreeffattan qopheeffadhaa. Qalama fi waraqaa takkaahuu waan irratti barreessuuf isiniif tolu qopheeffadhaa. Deebii isaa erga yaaltaniin booda sirrii fi sirrii tahuu dhabuu keessan viidiyoo kana gara dhumaarratti deebiin isiniif kennama. Barnoota keenya har'aa keessatti barattoota qubeelee gurguddoo qeenxee afaan Oromoo kan jedhaman bocan barsiisaa Ramadaanis isin garsiisneeti jira. Anis itti isin dabaluudhaaf qubeeleen gurguddoon qeenxee afaan Oromoo kan qabiyyeewwan boca mataa isaanii qabatan yoo ta'an isaan dubbifama 21 fi dubbachiiftuu 5 of keessaa qaban ta'uu akka hin irraanfanne. Yeroo hundumaa a sirnaan laalleet itti fufneet qubee qubeessinu a jenneet erga waamnee booda qubee itti aanu irratti ammas barruu keenya
tolfanneetiin qubee boca sirnaan teette aan akkam akka jirtu laalleet sarara dhaabbataa kofa lama qabu baa jenneet waamneet gorboo caa jenneet waamneet kan itti aanu kan cufamte bifa caa fakkaattu daa jenneet waamneet rog-sadii ulee dhaabbattuu fakkaatu dalgatti itti aansineet faa itti aansineet ammas gaa itti aansinees ammas haa sirriitti ilaaltu itti aansineet kan lakkoofsa tokko fakkaatu jechuudha. Miila gara kaazaraa fakkaattee jaa itti aansuudhaan qubee kaa ni mul'ata. laa itti aansuudhaan ammas qubee maa itti aansinee naa duwwaa kan fakkaattu kanaan ammoo itti aansineet gubbarratti duwwaa kan makatte paa gara fuullee mirgatti kan ilaaltu itti aansinee amartii fakkaatte tuqaa kan qabdu qaa jennaani itti aansinee gubbarratti raa lakkoofsa 5 kan fakkaattu kun ammoo saa itti aansineetu taa jennaan kan itti aanu ammoo qubee uu yoo ta'u itti aansuudhaan ammoo qubee vaa yoo ta'an kan itti aanu ammoo waa itti aansee mallattoo qaxxaamuraa xaa itti aansuudhaan ammoo korba ulee kan fakkaattu yaa kan dhumuraa zaa jennaanii jechuudha. Egaa hundi keessanuu galatooma.